Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota ordoftoota page kooti akkam jirtan jireenya akkam simbira alhamdulillah nabira baay'ee tokko bareedduudha galata rabbii ko meesni akkamti jirtan jireenya akkam wallahi alhamdulillah ega guyyaa dhaatis akkuma beekamu qophii kiyya qabadde isinif dhiyaadheetin jira haga xumuraatti na ordofaan afirraa kooti akkuma isin beeytanu an qophiin isinif dhiyeessu irra guddaan jechuudha video an hojjedhu irratti waa'ee coronavirus yookaan covid-19 irratti jechuudha kan hojjetaa jiru yeroo ammaatiif maaliif haala yerootti wal fakkeessee information dhugaa ta'e isin biraan ga'u waan barbaadeef jechuudha kana filadhee akkasuma immoo akkuma isin agartan kana data international ta'e irraa jechuudha information dhugaa ta'e irratti hundaa'uudhaan kanan hojjetaa jiru maaliif wantoonni kun immoo ammaasis akkasuma waan namootaaf barbaachisaa ta'an information dhugaa irratti hundaa'e namoonnis immoo akkasumatti aalamni kun addunyaan kun akkasuma biyyoonni keenyas immoo haala kamira jirti namoonni jedhanii information qabatama argachuuf karaa hin qabne jiraachuu danda'u kan jedhuudhaan yaada jedhuurratti hundaa'e kana filadhe jechuudha inshallah haga rabbiin dhukkuba kana nurraa qabbaneessee jedhutti anis immoo kutannoodhaan jechuudha video kana kan yeroo irraa isin biraan ga'u ta'a jechuudha egaa akkuma isin gabatee irratti agartan kana namoonni aalama irratti guutuu addunyaa kana irratti dhukkubichaan qabaman akkuma isin agartan kana jechuudha haaluma akkuma dabaletti jira kana qofaa miti kan biyya keenyaalleen saffisaan akka dabalaa jirudha namoonni qabaman jechuudha saffisaan baay'ee dabalaa jiranii akkasuma kan du'aa jiranillee guyyaa guyyaarraa namoota 2-3 ta'a namoota tokko ta'a malee akkasumatti itti fufee jira jechuudha egaa kana jechuun ammoo waan nama sodaachisu tokkollee hin qabu coronavirus yookaan covid-19 kun dhugaa isiniin jedha omaa hin sodaatina yeroo gabaabaa keessatti dawaan isaas akka dhufu dhibbatti amana ni argama yeroo dhiyoo keessatti inshallah oduu haaraa hin dhageessan akkasuma immoo dhukkubni kun akka saffisaan namarraa namatti darbuudhaaf carraa guddaa qabutti nama galaafachuuf carraa guddaa hin qabu baay'ee tokko jechuudha lubbuu galaafachuudhaaf sadarkaan isaa olaanaa miti jechuudha na maaliif kana jette yookaan naan jettan ta'e akkuma isin beeytan argaa jirtanis namoota guyyaarraa qabamanirra akkasumatti namoonni immoo guyyaarraa du'aa jiran yeroo waliin madaalamee ilaalamutti baay'ee parsantii xiqqoodha jechuudha parsantii 10 dhibbarraa yookaan 10 akkas taati jechuudha carraan dhukkubni kun nama ajjeesuudhaaf carraa gaa hin qabu kanaafuu homaa takka hin sodaatinaadha kunni dhaamsa kan kooti egaa amma kallattiidhaan gara informationiin guyyaadhaatiif qabadhee isin dhiyaadhetti yeroon darbu jechuudha jalqaba irratti akkuma isin agartan guutuu aalama kanarratti lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii jiranii hagam ga'ee jira akkasuma kan du'ee jiru akkasumatti immoo kan immoo dhukkubicharraa fayyee jiru hangam tokko ga'ee jira isa jedhu isin biraa ergan ga'een booda gara tarree takka haga 10 warra jiran jechuudha sadarkaa qabatanii warra jiran laallee akkasumatti immoo kan biyyoota arabaarraa isarraa xiqqoo ilaallee kan biyya keenyaatis kan laallu ta'a haga xumuraatti isin qaama qalbiidhaan na hordofa akkasuma yoo viidiyoon kun immoo isinitti tole hiriyaa keessaniif yookaan hiriyoottan keessaniif share godha like godha namoonni page kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan mallattoo alarmii kan on jettu irratti yookaan kan ol jettu irratti click gochuudhaan viidiyoon informationii waa'ee coronavirus ta'e waan biraa kanan asirratti hojjedhee gadi isiniif dhiisuu yookaan isin maxxansu kallattiidhaan kan akka isin bira ga'u ta'a jechuudha egaa hamma xumuraatti na hordofa amma kallattii information kiyyatan achi isin dabarsa jechuudha akkuma isin as gubbaarratti argaa jirtan guyyaa egaan dhukkubni kun erga dhufee haga guyyaa hadhaatti jechuudha aalama addunyaa kana irratti namoonni dhukkubni kun irratti argamee jiru namoota miliyoona 6,550,19,160 qaqqabanii jiranii akkasumatti immoo namoonni balaa dhukkuba kanaatiin immoo lubbuu dhaban haga hadhaatti nama 340,000 kumsa 84 fi 830
sagalii jechuudha. Akkasumatti immoo haala nama gammachiisuun namoonni dhukkubicharraa fayyanii dandamatanii gara maatii isaaniitti deebi'an jechuudha. Namoota miliyoona 3,100,208 kana jechuun tilmaamuudhaaf hedduu isin rakkisu. Maaliif as gubbaarratti akkuma isin agartan nam miliyoona 6,519,167 kan dhukkuba kanaan qabame yoo ta'u, kan immoo dhukkubicharraa fayyee nam miliyoona 3,100,208 kana jechuun gimmaashiin fayyee jira jechuudha. Tilmaamuuf waan takka isin rakkisu. Akka guutuutti kan qaba miliyoona 6 yoo ta'e kan fayyee miliyoona 3 yoo ta'e gimmaashiin fayyee jira jechuudha. Oomaa shakkii tokko hin qabu jechuudha. Egaa kun kana ama gara tarree tokkoffaa biyyoota irratti dhukkubni kun haalaan saffisaan dabalaa jiruu fi akkasumas sadarkaadhaan warra teessee jirtutti achi isin dabarsa. Amma asirratti kan agartan jechuudha. Kun akkuma isin gubbaarratti agartan jechuudha. Kaa'amanii jiranii kan guyyaarraa qabames akkuma isin agartan kana jechuudha. Kan guyyaarraa kan akka waliigalaatti du'es jechuudha. Akkasuma immoo kan guyyaarraa immoo du'es akkasumatti tartiibaan kaa'amee jira jechuudha. Daataan kun daataa international irraa argamedha jechuudha. Informationiin kun kallattiidhaan kun akkuma isin gubbaa kanarratti agartan liiviidhaan kan gadhiifamu yeroodha. Daqiiqaarraa gara daqiiqaatti jechuudha. Akkuma sanaan kan dabales ta'ee kan du'es ta'ee kan dhukkubichaan qabame yerootti kan na biraan ga'udha jechuudha. Egaa akkuma asirratti mul'atu jechuudha. Lakkoofsa tokkoffaa irratti kan argamtu Ameerikaa yoo ta'u, Ameerikaan guyyaadhaan nama 11,206 dhukkubichaan qabamee oolee. Egaa biyya Ameerikaa keessatti baay'ee gidduu kana baay'ee tokko ramshaanis hin jira, walitti dhiyeenyi hin jira. Sababa gurraachi harka poolisiitti lubbuun gurraacha tokko samoonni kana galaafatameef jecha baay'ee tokko jechuudha jeequmsa cimaatu jira. Donald Trump akkuma isin beektan nama qishinaa godhudha namoota irratti, biyyoota irratti, otoonni biyyoota biraa irratti qishinaa godhu rabbiin biyya isaa jechuudha. Akka Filisxeen akka gartee biyyoota biraatti jechuudha baay'ee tokko amma akka addunyaatti yeroo ammaa kana Ameerikaa sadarkaa kanatti takkaa mul'attee hin beekne irra geesseerti jechuudha. Egaa kanaafuyyuu akkasuma kanuma wal qabatee wal tuttuqqiin nikikkiin jedhan sun yeroo ammaa kana keessatti sirriitti biyya Ameerikaatti egaa ni mudata. Isaan dhukkuba kanaan qabamuudhaaf carraa guddaatu jira waan ta'eef guyyaa hadhaa akkuma isin agartan namoota 11,206 qabamee akkasuma dhukkubichaan immoo kan du'e oole guyyaa hadhaa jechuudha. Nam 576 yoo ta'u, akka waliigalaatti kan du'an nam 1,108,635 jechuudha. Kan dhukkubicharraa fayyanii jedhan nam 6,040 9,189 akkasumatti namoonni biyya Ameerikaatti haga wanaatti dhukkubichaan qabaman jechuudha. Nam miliyoona 1,892,411 sadarkaa lammaffaa tokkoffaa irra teessee jirti jechuudha. Lammaffaan Biraazilii guyyaadha namoota 4,069 dhukkubichaan qabame oole. Akkasuma immoo namoota 139 guyyaa hadhaa du'aan boqotee oole. Akka waliigalaatti biyya Biraaziliitti haga hadhaatti namoonni balaa dhukkubichaatiin lubbuu dhaban namoota 31,417 ta'an. Namoonni fayyan nam 253,570 kan biyya Biraaziliitti akka waliigalaatti dhukkubichaan qabame nam 560,737 jechuudha. Ruusiyaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 3,500 namoota 8,536 guyyaa hadhaa qabame oole. Ruusiyaatti dhukkubichaan akkasuma 178 du'e oole. Akkasuma akka waliigalaatti kan du'e 5,215 yoo ta'u, kan fayyee nam 1,195,957 akka waliigalaatti Ruusiyaatti namoonni dhukkubichaan qabaman nam 4,432,277 jechuudha. Ispeen sadarkaa afuraffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa 394 qabame kan du'e nam tokko yoo ta'u, akka waliigalaatti kan du'e nam 27,128
akkasuma Ispeenitti namoonni hagadhaatti dhukkubichaan qabaman nan kun 2,876 sadarkaa 4ffaa irratti argamte jechuudha. UK sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu jechuudha. Guyyaa hadhaa nam 1,871 tu dhukkubichaan qabame wala akkasuma nam 359 tu guyyaa hadhaa biyya UK tti du'an boqotee olee akka waliigalaatti kan du'e nam 39,728 qaqqabeera. Akkasuma namoonni dhukkubichaan biyya UK keessatti hagawwanaatti qabaman jechuudha. Akka waliigalaatti nam 279,856 Italiin sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Guyyaa hadhaa nam 321 galmaa'ee kan du'e nam 71 yoo ta'u kan guyyaa hadhaa akka waliigalaatti nam 33,601 tu du'e. Akkasuma kan fayye immoo nam 160,938 fayye jechuudha. Akkasuma biyya Itaaliitti namoonni fayyan namoonni akka waliigalaatti dhukkubichaan qabaman nan kun 2,336 sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Indiyaan 7ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 9,978 dhukkubichaan galmaa'ee akkasuma kan guyyaa hadhaa du'e biyya Indiitti kan guyyaa hadhaa biyya Indiitti du'an boqotan nam 259 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Indiitti kan du'an nam 688 qaqqabeera. Kan fayyan nam 1,471 akka waliigalaatti biyya Indiitti namoonni dhukkubichaan qabaman nam 216,769 sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Jarman 8ffaa irratti argamti. Guyyaa hadhaa nam 139 tu dhukkubichaan qabame kan du'e nam 8 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 8,682 kan fayyan nam 167,300 akka waliigalaatti namoonni dhukkubichaan biyya Jarmanitti qabaman jechuudha. Nam 184,228 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Peeruun kun immoo aariyaa guyyaa hadhaa 9ffaa irra dhuftee jirti. Peeruun kan guyyaa hadhaa qabamee jiru akkasuma kan du'e jiru akka waliigalaatti nama 4,767 tu du'an boqote. Kan fayyan nam 69,257 yoo ta'u akka waliigalaatti namni biyya Peeruutti dhukkuba kanaan qabe nam 174,884. Turkiyaan 10ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 867 galmeessitee oolte. Kan du'e guyyaa hadhaa nam 24 yoo ta'u akka waliigalaatti kan du'an nam 4,609 kan fayyan nam 130,852 yoo ta'u akka waliigalaatti kan dhukkuba kanaan biyya Turkiitti qabaman nam miliyoona takka nam 166,422 sadarkaa 10ffaa irratti argamti Turkiin jechuudha. Akkasuma kanatti aansinee kan ilaalu jechuudha. Kuno Chaayinaan jechuudha akkuma agartan 17ffaa irra jirti. Chaayinaan dhukkuba kana kan gumaachite jechuudha. Sadarkaa 1ffaa irra turte. Jalqaba biyya Chaayinaatti kan argame garuu sadarkaa 17ffaa irratti. Because wanni of eeggannoo cimsuu barbaachisaa mootummaanis kan irratti hojjechuu qabu. Mootummaan biyya kamiyyuu jechuudha of eeggannoon goonaan hin qannasa dhukkubni kun wanti inni fidu hin jiru jechuudha. Egaan amma kan biyya Arabaa irraa kan laalu ta'a jechuudha. Saawud Arabiyaa guyyaa hadhaa nam 2,171 dhukkuba kanaan qabamee olee akkasuma namoota 30 du'an boqote. Akka waliigalaatti kan du'an 579 qaqqaban kan fayyan nam 68 fi 159 akka waliigalaatti namoonni biyya Saawudii kana keessatti dhukkubichaan qabaman nam 91,182 jechuudha. Haala wal fakkaatuun Qatar guyyaa hadhaa nam 1,901 galmaa'ee olee kan du'e nama 2 akka waliigalaatti kan du'an namoota 45 yoo ta'u namoonni fayyan namoota 37,542 jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti namoonni dhukkubichaan qabaman nam 62,160 jechuudha. Akkasuma Dubaayii keessatti guyyaa hadhaa namoota 571 tu galmaa'ee olee kan du'e nama tokko yoo ta'u akka waliigalaatti kan du'an nam 270 qaqqabe kan fayyan nam 19,153 yoo ta'u akka waliigalaatti namoonni biyya Dubaayitti dhukkubichaan qabaman namoota 36,359 jechuudha.
Kuwait keessatti akkuma isin agartan guyyaa hadhaa namoota 710tu galmaa'ee kan du'e guyyaadha namoota 4 yoo ta'an akka walii galaatti kan du'an nam 230 akkasuma namoonni fayyan namoota 15,750 namoonni biyya Kuwaititti akka walii galaatti dhukkubichaan qabamanii argaman namoota 29,359 jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun uumaan jechuudha kun akkuma isin agartan kana guyyaa hadhaa namoota 738 galmaa'ee kan du'e nama 8 akka walii galaatti kan du'an namoota 67 qaqqabeera kan namoonni fayyan namoota 2,845 akkasuma namoonni biyya Omaayitti dhukkubichaan qabaman namoota 13,537 Bahareen guyyaa hadhaa nama 263 tu dhukkubichaan galmaa'ee kan du'e nam tokko ta'u kan akka walii galaatti du'an namoota 20 kan fayyan namoota 7,410 akka walii galaatti namoonni biyya Bahariinitti dhukkubni kun irratti argamu namoota 12,574 jechuun kun kan biyyoota Arabaan gaggabaabsee isiniif dhiyeessuuf yaaledha jechuudha kabajamtoota hordoftoota qophikooti. Amma kan biyyoota keenya gaggabaabsee ollaa biyyoota keenya kanan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Egypt irraa yeroo jalqabnu akka sadarkaatti sadarkaa 38ffaa irratti kan argamtu namoonni guyyaa hadhaa biyya Egypt keessatti dhukkubichaan qabaman namoota 1,079 yoo ta'u kan du'an namoota 36 guyyaa hadhaa akka walii galaatti kan du'an namoota 1,088 qaqqabeera namoonni fayyan 7,350 yoo ta'an akka walii galaatti biyya Egyptitti namoonni dhukkubichi irratti argame namoota 28,615 jechuudha. Akka sadarkaatti yoo kan laallu ta'e sadarkaa 33ffaa irratti argamti jechuudha. Egaa kanatti aansinee Suudaanidha kan nuti argannu jechuudha. Suudaan akka sadarkaatti yoo laalle sadarkaa 70ffaa irratti argamti guyyaa hadhaa kan dhukkubichaan galmaa'ee jiru kan du'es hin jiru. Tootaaliin namoota biyya Suudaanitti dhukkubichaan lubbuu dhabanii namoota 307 jedha akka asirratti agartan kana akkasuma namoonni fayyan 1,625 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Suudaanitti namoonni dhukkubichaan qabaman yookaan dhukkubichi irratti argame namoota 5,300 kudhanii jechuudha. Akka sadarkaatti sadarkaa 70ffaadha isiniin jedheen jira. Kanatti aansuudhaan Soomaaliyaa argannaa. Soomaaliyaan biyya ollaa keenya egaa sadarkaa irratti yoo laalle sadarkaa 91ffaadha. Keeniyaa akkuma agartan sadarkaa 9ffaa irratti sadarkaa 90ffaa irratti argamti Keeniyaan. Egaa Keeniyaan akkuma isin agartan namoota 123 guyyaa hadhaa dhukkubichaan qabamee oole biyya Keeniyaatti namoonni 3 lubbuu dhabanii oolaniiru. Akka waliigalaatti kan du'an namoota 74 qaqqabanii jiranii kan fayyan namoota 553 yoo ta'an akka waliigalaatti namoonni biyya Keeniyaatti dhukkubicha irratti argame namoota 2,216 jechuudha. Soomaaliyaan akkuma isin agartan sadarkaa 90ffaarra kan turte amma 91ffaa fooyyessitee jirti jechuudha, gadi buuteerti. Guyyaa hadhaa namoota 57tu dhukkubichaan qabamee oole kan du'e hin jiranii. Akka waliigalaatti kan du'an namoota 79 jechuudha. Kan fayyan namoota 406 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Soomaaliyaa keessatti dhukkubichi namoonni inni irratti argame jechuudha namoota 2,146 jechuudha. Egaa kanatti aansinee biyya keenya Itoophiyaa arganne jechuudha. Akkuma isin agartan 300 irra jirti. Guyyaa dheengaddaa kan 600 irra turte amma gara 300 tolsite jechuudha. Waan isin ajaa'ibu guyyaa hadhaa namni 142tu qabamee oole guyyaa hadhaa akkasuma kan du'e namoota 3 akka waliigalaatti kan du'an namoota 17 guutaniiran kanneen fayyan namoota akka waliigalaatti kanneen dhukkubicha wajji jiraata biyya keenya keessatti dhukkubicha irratti argame namoota 1,486 yoo ta'u kanneen keessa namoonni fayyan jechuudha. Akka isiniif ifa ta'uufan dura isa kana isiniif dubbisee isa kanatti as isinii deebi'ee kanneen irraa namoonni fayyan namoota 246 jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti namoonni biyya keenyatti immoo lubbuu dhaban
namoota akkuma isin agartan akka walii galaatti namoota 17 kanneen fayyan namoota 246 kanaaf irra guddaa carraa dhukkubni kun carraa namarraa namatti darbuu carraa nama qabu haalaan bal'ifatee yoo kan qabu ta'es carraa inni nama ajjeesu baay'ee gadi bu'aadha kanan irra deddeebisee isin jedhuuf kanaaf jechuudha kabajamtoota hordoftoota koo egaa guyyaa haddaa qorannaa laaboraatoorii namoota 4120 irratti qorannaa laaboraatoorii godhameen jechuudha namoota 100 fi akkuma isin asirratti agartan kana namoota 142 irratti argamee jira jechuudha dhukkubni kun kanaaf egaa biyya keenya keessattis haala wanna ta'een jechuudha baay'ee tokko dabalaa jira homaa miti dabalulleen carraa dabaluu yoo argatelleen amma kana wanni nama sodaachisu hin jiru inshallah haala kanaan jiragaa informationiin an guyyaa haddaatiif qabadhee qindeeffadhee isiniif dhiyaadhee kan amma kanatti isiniif dhiyeesse kana fakkaata egaa qophii wal fakkaatuun boru sa'aatii isaa eegee haga walitti deebinutti nageenya rabbii bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh